Anggo gadisi wambada. Kabarat na wali banat. Wambada, wani bada achi injuru bada achi. Wani dikala. Wambada achi. Wallahi billahi. Wallahi abiya kana gubde kana andi kana chautu allo. Wala agar bicha. Abiyi mata jamata abiyi mata nisa dagada wan ragor sanille hinkabu mali bete namtijji ijagala likim sede ma wante gorsan barbadu khana mormara dawani achira busu wale wan brata kam barbadini. Kein Worte einfach für ihn. Es ist einfach falsch und Hadu. Hadu. Abi hadu. Hadu. Abu. Abu. Jesu akka sareetitti akka inni du'u saree biyya alaatii miti sanu saree biyya keessaa ka dhagaadhaan namni marti yaaru akkasitti akka inni du'u abdii qaba. Yo, asha marka fune kamera qabdan jirtan jalatan to kamjom to alman oromo ka youtube ridi man ko sortam ana ridi ma gango ridi man ko shachara harakan argam no biya germany magala berliniti herira aso herira godo ajra chada sanifu gafi tok ni gafada wanta wata namni mualifa kas fe chada so sanifu chada ko pikina no fana tura hanga no mate chada eron oromo tambiya jar magala berliniti har argamte way abi fiyo kan mo mualifa kas argamte gafada sanifu pis sini tatolo cha fana tura namni marto si beka garu kasimbene makanke Maqaan koo Abdoo Qaadii Abbaa Jabal jedhama. Maqaan kee Mahbuba Amaan. Ato. Annu. Annu. An. Abse. Meti. Maqaan kee Mu'aaz jedhama. Ato. Kamal jedhama. An Bilaalin jedhama. Maqaan kee Abduu Idrisiin jedhama. Maqaan kee Waliyyi jedhama. Waliyyi Abdulatif. Maqaan kee Muhammad Adamin jedhama. Maqaan kee Sa'iid Maamuu Kadir jedhama. Maqaan kiyya Borushee ko jedhama. Borushee ko jedhama. Maqaan kiyya Murteessaa Ahmad Qaasim jedhama. Okay, Waliyyi Abdulatif jechaadha. Har'amee maaliif as argamteeti? Dhaddannoon keenyaa fi uummata keenya ka uummata biyyatti du'aa jiru rasaasa mootummaa dura dhaabateetiin wareegamaa jiru jaraaf jecha asitti dhaddannoo keenya agarsiisuu baane abiyyiin must go jechuu baane jecha karaa gabaabamaan jecha. Meeqjeta ka abiyyi must go? Abiyyi diqaalaan kun hanurraa buqqeetiin ilaal buqqee nurraa deemu jedha. Eshi amma gizeta ka moo gaafii biraas gaafadha. Gaafiin kiyya meeti akka sidda gaamee nama tokkotti caalaa akka Jawaar hidhamee Hacaaluun du'e akkasumas biyyoota keenya keessa wantoonni garagaraama hojjetamaa jira. Saniifuu ati abiyyiin jecha ati jechuun barbaaduuf maayin? Abiyyi mee waan tokko jedhu. Abiyyiif jecha jechuun jechi badaan iyyuu jechi badaan addunyaa kanarraa iyyuu jecha hin jiru beektaa ka isaaf ta'u dhumateetiin hin jira. Maal jedhee beektaa ummata Itoophiyaan kamaastadaadar 1 ሚሊዮን ጉምዳን እዚህ መሸከም ይሻላል ጀደ ቤታ እና ኑት ፈቴ ኑት ቄሴ ቤቴን እና ኑት ቄሴ ዲቃላን ኦማ ወዱ እንደንደው ከነቦደች አኑ ዱአ አከሰሬ ኢሳፈዊና ዱአ አከሰሬ አከኒ ዱአ አብዲ ቀባ ቄሮን ቢያ ኢሳ አከ ዱአ አከ ጋዳፊ አከ ኢሳ አጄሱ አከ ሰሬቲት አከኒ ዱ ሰሬ ቢያ አላቲ ሚቲሰኑ ሰሬ ቢያ ኬሳ ከዳጋር አናምኒ መርት ያሩ አከሲት አከኒ ዱ አብዲ ቀባ Inshallah fuldurri kenna ifa ummata Oromoo wajjin jecha kana wannan sin jechuudha. Okay gaafii lama si qaba Abdoodha. So tokkoffaan jechaadha maaliif asii argamte meeti? Har'a kan asitti argamnee fi mootummaa Abbaa Hirree Abiy kan waggaa lamaaf ummata keenya dararaa adda addaa irra qaqqabsiisaa ture. Dhiyeenyas immoo Hacaaluu Hundeessaa haala sukkaneessaa ta'een akka ajjeefamu sababa kan ta'e haala kamiinuu itti gaafatamummaa jalaa hin bahu mootummaan kun ofii ajjeeses dhiises. Kana malees immoo dabalataan ilmaan Oromoo qabsaa'oota hayyoota bebbeekamoo mana hidhaa galchuu isaatiin ammas immoo sirna nafxanyaa biyya keenya keessatti deebisee diriirsuudhaaf yaalii inni taasisu waan ummata Oromoo biyya alaa jiran daldhansiiseef har'a asitti walitti qabamne. Okay Abdoo gaafiin kee lamaffaan so mee Abiyyi maal jechuun barbaadda jechaan wanna si dhagaame Abiyyi wanni ati jechuun barbaaddu jecha of keessaa baasee wanna tokko jechuun qabda wanni ati jechuun barbaaddu sun maayin? Abiyyiin akka namaatti akka nama dhuunfaa akka nama tokkootti waa jechuun rakkisaa ta'us garuu haala inni siyaasaa gaggeessu nama siyaasaa daa'imaa yookaan maraataa gaggeessu jechuun nan danda'a. Okay, Abdoo ya baay'ee galatoomii waan wajjin interview gootee beekaadha. Saniifuu baay'ee galatoomii akkana fakkaatutti inshallah hin injifannaa down Abiy sin jedha bro baay'ee galatoomii ayeeshi galatoomaa asillee wanti asitti argamteef maaliif mee? Ani kaasitti argameef jechaadha balaaleffannaa kana asirratti
Abiyyi balaaleffachuu dhufe asirratti abiyyi uummata keenya fixu jira akkasuma aktiivistoota keenya hidhu jira akkasuma beektota keenyaa fi hayyoota keenya ajjeesu jira kanaafuu jechaadha asirratti sagalee uummata keenyaaf ta'uuf asitti argame. Okay, arga sagalee ta'uu argamtee carraa lammaffaa si kenna carraan kee lammaffaa gaafin kee lammaffaa carraa mee ati soo abiyyiin arrabsuu barbaadamoo jechuu wayii gorsuu barbaadamoo yookaan waan jechuu ni barbaadu abiyyi waan barbaade waan isaan jechuu barbaadu maayini. Abiyyi wannan jechuu barbaadu yoo jiraate jechaadha abiyyi gorsa wayituu hin dhaga'u nama gorsa dhaga'u mitiiti kana jechaadha abiyyi nafxanyaa diqaalaan jechaadha gorsumayyuu hin qabu kanaafuu jechaadha diqaalaadha inni diqaalaadha kanaafuu jechaadha Oromoo ajjeesu jira hidhu jira kanaafuu jechaadha abiyyi must go jennaani kanaaf ajjeesaan uummata keenya irraa dhaabatu akkasuma mammoo aktiivistoota keenyaa fi hayyoota keenya akka inni hin hiine kanaafuu kaayidha immoo akka inni baasu jechuu barbaade. Wanni asi argamteef maali? Wanni asitti argameef rakkoo biyya teenya keessatti ka'eessaniif mootummaa biyyaa san cunqurfama mootummaan cunqursuu kanatti argitee murmii godhuudhaaf. So me ati erga mormi godhu barbaade jechaadha gaafin kee lammaffaan abiyyi wanni ati jechuu ni barbaadu arrabsitee gorsitee maal goote ani hin beeku garuu wanni si dhagahamu abiyyi waan ati jechuu barbaadu. Abiyyiin wanni ani jechuu barbaadu ati nama Oromoo ta'uu miti ati nama Oromiyaallee ta'uu miti ati nama biyya Itoophiyaa jedhamtu sanillee ta'uu miti kabajaadhaan aangoo gadhiisii waan badaa. Kabiraatti na waliin bannaata. Waan badaa wanni badaa achi hin jiru badaa achi. Wanni diqaala. Waan badaa achi. Wallahi billahi. Wallahi abiyya kana gubde kana andi kana caawutu wallo. Wala agar bicha. Agar boshata immarram. Immarram. Enna ቃለን ሁላችንም እሱ ከመጣ ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ዋሻል። ምንድነው? ቆማጣን ነው መራው አማቦን ሲጀመርም አገሪቷ በዲቃላ ስትተዳደር መጥፋቷ አይቀርም ትጠፋለች። ይሄን በእርግጠኝነት እነግራችኋለን። ኢትዮጵያ ትበተናለች እንበትናታለን። ሌባ ኢትዮጵያ ሌባ ነው ሌባ ዲቃላ ማልዳድ ሌባ በሚኒሊክ ሰሬ አብዮዲ ውሻ ከላይ እስከታች ጀዝባ ናችሁ። እንዴት ነው እኛ ውጭ ያሉንን የምትጠይቁን? በምን ህግ ነው የምትጠይቁን? ደደቦች እኛን እንዴት ነው ምከኛ እንደምታችሁ ፈረስ የማን ነው? ያጫሉ ነው? አህያ የማን ነው? የሚኒሊክ ነው? አንከጀዱ አብይ ጎዋ ፊ እንተሎ ኤኑ ማነ ሙርቲ ሞ ማነ ማሊ ጀተንሰን ማቀመከለ ሂምቤኩ ኤኑ ሀበቤ ባናንሰን ሲላቲ ኑ ሶዳቺፍተሞ ሐዋሰ ብያ ሶዳቺሱፍ ወረቢያ አላለ ጎዋ አባ ጎዋን ለለቲን ጀረነ ጎዋ ዋና ከሲ አርገ ገረ ጎዋ ደበበር ወያኔ እጅን ደለጋባቴ ማልፍዳ አቦነቱ ገስ ዴቪድ አዳነች አቤቤ ወመታ ከንፍዱ ዶቄ يوم زفاكا وانا تس ارقم تف ماني وانا راسيت ارقمنيف كا جست فور اچالو جرا جرا چاچالون اكا ان فريدم يكون نوتس اجسان كان اگر تسيرا درات ياتاني مرتي سيرا ارغتاني في اتان سوداني موتو يو هايو كين اباكيرو يو كان موتو يو كا جوهر محمد فري سانجي چوفي بكلا غربا اكاسون حمزه بورنا گرما غوتما جلابدي رغاسا دوك شغوت غلطا كنينين هدا جراني جرا كان ور اورموتا هدا جران هند akka atattamaan hardulee tokko malitti mana hidhaa keessaa isaan bayaniif falmii isaaniitiif sagalee isaanii ta'uudhaaf asitti dhufne otomaatikaalii mootutti aansee muummichi ministeera Itoophiyaadha ajjeestuudha. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad gantuudha kijibduudha addunyaas ta'ee saba uummata Oromoo hunda gurguratee gate jechuudha. Dantaadhaaf fakkeessitee bultuudha Abiy Ahmad jechuun fi kan mootu jilbiiffattuu halagaati. kanaaf nurra akka kufu hatattamatti olee soon bulin bilisiginaan guutummaa Oromiyaa keessa akka bayan nu bakkan bu'an Abiy Ahmad nu bakkan bu'u ajjeestuudha kana isaan ka Bundestag yookaan immoo paarlamaa Jarmanii fuulduratti amma kan sagalee kan ibsaa jirra jechuudha. Okay bro kiyya akkaatiin adeessite jira ummata hidhamee fi ummata wantoota addaatiin du'aa jiruuf qoonqatoof asitti argamne jecha walii galatti. Yaa kana ummanni ati argitu kun gaagarte kumaataman yaani magaalaa Berliinitti hawaasni Oromoo biyya Jarman keessatti argamu hundi isaa sagalee tokkoon osoo waliin tokko gandaalagaan waliin baasin amantaan osoo adda waliin qoodin magaalaa jiru hundarraa edarraa kaasanii guyyaa lamaaf boris itti fufuudhaaf hiriira kan as jirra hedduu namatti tolaa sagalee ummata keenyaa taa'aa jirra waan dandeenyu hunda godhaa jirra ammas itti hin fufnu hanga isa itti fufna jechaadha hanga isaan hidhaa bayanitti hanga gartee hogganoonni keenya hidhaa bayanii miidiyaan keenya banamee
OMN jechuudha. Sagaleen keenya seeraan deebi'ee mirgi keenya kabajamutti qabsoo keenya hanga bilisoomutti itti fufnaa kun Abiy Ahmad abdii muruu qaba akka inni kaleessa dheengadde yookaan paarlaamaa irra dhaadatu san osoo hin ta'in inni mataan isaa sabatti qabsaa'uu jechuu hin danda'u hin kufa kun immoo Oromootti namni milkaa'ee hin jiru. Uummanni Oromoodhaa mirga isaa falmachuudhaaf hanga dhumaatti itti fufnaa jechuun barbaada. Okay bro kiyya mee gaafii lammaffaa kiyya demoo chaadha mee Abiy wanni ati jechuu ni barbaaddu maali yookaan arrabsuu barbaaddu yookaan gorsuu barbaaddu waan wahii mee ofii kiyya naa jedhin Abiy maal jechuu ni barbaaddu? Abiy waan jechuu ni barbaadu harka kee uummata Oromoo irraa kaasi. Namni itti milkaa'ee hin jiru Minilik irraa, Hayila Sillaasee irraa, Dargii irraa, Hayila Maariyaam Mallas Zeenaawii namni akka Mallas Zeenaawii uummata Oromoo ajjeesan kun hundi itti milkoofne cabanii kufanii hafanii kanaaf uummata Oromoo ajjeesuudhaan wanni ati fiduu dandeettu hin jiru. Qabsoo keenya duubatti hin deebisu daran finiinsita malee kanaaf itti milkooytu hatattamaan harka kee uummata Oromoo irraa fudhu akka nam tokkootti jechuun barbaada jalbaa. Okay mee har'a wanni ati argamteef maaliif? Har'a du'a obboleessa keenya yookaan beekamaa Hacaaluu Hundeessaa sanaaf ammas immoo hidhamtoota siyaasaa yookaan warra akka Jawaar Mohaammed Baqqalee Garbaatiif sagalee ta'uuf jennee bakka kanatti argamna. Okay mee wanni gaafii lammaffaa kiyya demoo chaadha. Abiyyiin mee maali jechuun ni barbaadu? Gorsuu barbaada yookaan arrabsuu barbaada yookaan waa wayii jedhin maal jechuun ni barbaada garuu akkasitti dhagaame. Abiyyi jechuun Abiyyi nama Oromoos hin taane, nama seenaa Oromoos hin qabne, nama hin beekne, nama Oromoo keessaa hin dhufne. Abiyyi wanti jechuu barbaadnu namni kamiyyuu biyya Itoophiyaa jedhamtu sana bulche Oromoodhaan wallolee bulchees hin beeku ittis milkaa'ee hin beeku hin caba malee. Namni saba Oromoo keessaa ba'e jedhu tokko Oromoo yoom fakkaanne Oromootti deebi'uus hin danda'u bakka deebi'uus hin qabu. Mangistuu Hayilamaariyaam laaluu danda'a. Mangistuu Hayilamaariyaam laaluu danda'a ba'ee kun akkuma ba'ee tafe Abiyyi dhumti isaallee akka kana du'a hin badaa jechuudha. Namni haqa Oromoo miidhee haadha Oromoo miidhee itti milkaa'ee hin agarre haga wanaatti Abiyyi wanti dhaamuu barbaadu Abiyyi fituun ta'in qeerroon Oromoo bakka jirutti tokko ta'ee Abiyyi nama dhala balleessu nama seenaa Oromoo balleessu nama dhaloota dhufullee balleessu waan ta'eef bakka jirutti harka wal qabatee qeerroon okee jedha Abiyyiin kufa jedheetanii dhaamsa dabarfadhaa qeerroo Oromootti qeerroo Oromootiin immoo gumaa Hacaaluu nuti bara baraan boonyee hin dabarsinu. Gumaan Hacaaluu bilisummaa Oromoo nu fiduu qaba. Gumaan Hacaaluu ollaa keenyarraa ka'uu qaba. Xalaata keenyarraa ollaa keenyarraa kaanee xalaata keenya addaan baafnee waan beeknuuf ofirraa eegallee gumaa Hacaaluu baasuudhaaf of wareegnuun jedha. Kanaafuu Abiyyi must go. Abiyyi bu'eera jala dhumeera. Namni hundee isaatti bu'e namni Oromootti bu'e silaayyuu umurii hin qabu. Abiyyi immoo wallaalaadha biyyuma bulchuu iyyuu hin danda'u Abiyyi Ahmad. Abiyyi Ahmad nama baroomsa hin qabne nama haasaa ga'umsaas illee hamma wonaa irraan argamne Abiyyi fiilmii yookaan fiildiif maratatee fiildii footoo kaasuu yookaan fiilmii hojjechuu isaa mala nama biyya bulchuu danda'u miti dhibbaa dhibbatti. Ayyesh Brokiyya baay'ee galatoomi waan wajjin nafaan turteef saniifuu galatoomi Brokiyya galatoomi saniifuu guyyaa gaarii. Hojjettanu ilmaan Oromoo kan afaan Amaaraatiin yookaan afaan alagaa biraatiin YouTube ilaaltanu dhiisaa afaan keessanitti deebi'aa bilisummaan achirraa eegalaa dhaamsan dhaammachuu barbaadu YouTuberii keessan jajjabeessaa muuziqaa keessan laalaa wareegamni Hacaaluu isinitti dhaga'amu muuziqaa Oromoo malee muuziqaa biraan laalinaa yoo keessan taatan yoo keessan ol qabdan akka addunyaattis akka namaattis beekamtu dhaamna san qabu kana. Mee maaliif asii argamtanis? Yeroo haala kanaa keessatti ilaalchisee akka Itoophiyaa irratti artiistii beekamaa kenna Hacaaluu Hundeessaa ajjeechaa isaa irratti mirkaneessuudhaaf jechuudha. Sababa saniin uummata Itoophiyaa amma hidhaa jiran fakkeenyaaf kan akka Jawaar Baqqalaa Garbaa isaaniif sagalee ta'uuf akkasumas gumaa Hacaaluu baasuuf asitti argama. Atoo maaliif asii argamte Annu? Firraa baasii rabbumaa jedhe. Aara firraa baasii kasii butuun jiru baasii firraa. Wanni ni asii argameef Abiyyi miti Abiyyoota hattuu isa balaaleffachuuf asitti argame. Mootummaa faxaataa ija babaasee osoo hin qaanfanne ammallee deebi'ee kottaa qawwee dura dhaabbata namaan joosan isa san balaaleffachuuf hin dhufean. Okay, lammaffaa demoo chaanuudha. Abiyyi meeti wanni ati jechuun barbaadu arrabsuu barbaadamoo gorsuu barbaadamoo ittimuu barbaadamoo wanna sitti dhaga'ame Abiyyiin maal jechuun barbaadu? Abiyyiin mataa jabaata Abiyyiin mataan isaa dhagaadha waan irraa gorsanillee hin qabu maaliif jette namtichi ija gaalaa liqimsee deema waan ta'eef gorsan barbaadu kana mormara dhawanii achirraa buusuu malee waan biraata akka hin barbaadu inni. Saniifuu Abiyyi masti goota.
Abi must go bichaan itti hanqataa'u. Kan Abi bal'aadha kun. Abi bal'a. So, warum seid ihr heute hergekommen? Für Oromia, Justice für Oromia, Justice für Hachalu. Okay. Wir sind da, um eigentlich für Gerechtigkeit zu sorgen. Okay, nochmal, also was willst du sagen von dem Präsidenten von Abi? Ich meinte, ob du das beleidigst oder ob du... Also willst du was sagen von Abi? Ja, ich will ganz viele Ausdrücke sagen, aber kann ich nicht sagen, das Internet. Aber down Abi. Nein, das reicht nicht. Das reicht überhaupt nicht. Er soll in der Hölle schmoren. Er soll... Keine Worte einfach für ihn. Es ist einfach falsch und... Hadu. Also sag mal auf Oromisch ein paar Sachen. Majidu. Afano rumo kubayi jabada. Kana afano rumo bayi na so. Garu hadu. Abi hadu. Hadu. Abu. So, jari wan jara iran Senegal iran fakate chada. Down dan abi bichanje tunor banna mali iran ni chada ak Senegal te chada. So, afano rumo indan ne fa chada Oromi fa afano hot ngade sara tani. Garu jabada. Ja, war egal, aber du warst schon dann in der Nagan. Ja. So, also mali afano rumo dubat undan ne. Indan den ya garu afan Oromo kesani ba ulfata. Yo akamiti batala nemiti. Asalane tafte du batu ya kanaf. Ya. Okay, worry Senegal mo chara afan Oromo. So worry afan Oromo jar Senegal nje chara. Wana sidala ne afan Oromo ba indan no. Garu tokko mo korra jara ne chara. Also de alles wissen ne auch nicht. Dann sprechen Oromo. Richtig oder was? Ja. Aber wer ist makan ke? Metri. Afan Oromo ne? Ya. Abi mo chara wada. Down Abi. Down Abi. Okay, einmal zusammen. Down. Abi. Down. Abi. Ich bedanke euch, ja. Dankeschön. Vielen Dank. Mach weiter. Der muss unterkommen. So. Und dann down, Abi, ja. Okay, viel Spaß, ja. Aufsehen. Wanti tar asi argamteef maaliif? Kan inni har'a asitti argameef mootummaa Itoophiyaa kan uummata Oromoo maqaa Itoophiyaatiin duguugaa jiru sanyii duguugaa irratti raawwachaa jiru kanarraa dabree intala waggaa 7 mucaa xiqqoo kanniin waan takka hin goone hiriira hin baane kan waan takka hin dubbanne mana hidhaatti sila inni dabreef an kana mormachuudhaaf hin bakka kanatti argame. Eshi arga kasate chara ammo gaafi taksi gaafadha gaafi inni ki dhuma chara mee ati Abi maal suni barbaadda maal yoo arrabsuu barbaaddamoo ittimuu barbaaddamoo mee maal wanni ati jechuun barbaaddu maal Abiin? Ani akka nama tokkootti Abii arrabsuu sin fedhu wannoo jechuu sin fedhu fedhiin kiyya akka Oromummaa kootiitti bakka silaa akka uummata Oromootti silaa inni kan silaa gargaarsa uummata Oromooti gochuu qabu uummata Oromoo irratti sanyii duguuggaa fi ajjechaa irratti raawwachaa jira. Osoon bakka sangannuu dhiisee mirga argannee akka abbaa biyyaatitti biyya keenya keessa jiraannee kun hedduu na gammachiisa. Har'a wanti ati argamteef maaliif? Wanni nu argamneef du'a artisti Gannaa Haacaaluu Hundeessaa irraa kan ka'udha. Asi baaneef uummata Oromooti wal geennee waa'ee dhimma Oromoo irratti wal mari'annee afaan tokkoon jecha tokko dubbannee mootummaa Jarmaniititti ibsa keenya ibsachuudhaaf wal geenneedha. Atoo akkasumaan illee Oromummaa nutti dhagahamee waan Oromummaa keenya irratti yaada qabnuu fi fedhii keenya ibsachuudhaaf bakka kana wal geenne. Okay, gaafin kee lammaffaa mee Abii yookaan Abiyoot Kaasaayitiin jechaadha. Wanni ati jechuu barbaaddu yookaan arrabsuu barbaaddamu wanni inni si aartirraa jechaadha. Wanni ati of keessaa baastee isaan jechuu barbaaddu maali? Galtuu kantuu jedhaanii haadha jala nutti galee osomaanu ilma Oromooti jennuun argitee Minilikii fi Haayila Sillaasee nutti ol baasee artisti Gannaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeese kan jedhamullee isuma Rabbiin dhabe isaa godhe namoonni birii maal jenna? Atoo maal gaafattee? Abiyyiin wanti ati jechuun barbaaddu akka inni nu aarse kanatti jechaadha akka inni nu gubee kanatti jechaadha arrabsuu feetamoo ittimuu barbaaddamoo maal jechuun barbaadda Abiyyiin? Abiyyi wannummaan jedhanii jechummaa nutti xiqqaata yoommaan jedhanii iyyuu hin jiru yoonni isaan jedhan sababni isaa in xiqqaata wanni isaan jedhan namatti hanqata jechaan ibsuu hin danda'amu gantuu ilma haadha jala dhufe ilma haadha malee abbaan qabne diqaalaa nafxanyaa jennaan nafxanyaa jiraati Oromoo bakka hin buutu jennaan Oromoo bakka hin buutu sababa kamiyyuu bakka bu'uu hin dandeettu Amaara malee jennaan Amaarummaan sunis hin fedhu akkuma Jawaar Muhammad siin jedhe san nafxanyummaan sunuu gaafa uummata Oromoos duubaa dhabde akka Oromoo gocha ati gootu kana irratti Oromoo haga Oromoo goote kana jechuun daran nafxanyaa si godhuudhaaf akka teettu guyyaa muraasa keessatti arguuf teetta jennaan waan uummanni Oromoo kanaan sagboo mormii godhaa wallee sagalee waan duuddeef hedduu yaada kenna ibsachuu waan hin dandeenyeef haa ta'u Oromoo jechi sitti hanqata
guyyaa muraasa keessatti arguuf ta'een yoo ilmaan Oromoo qabsaa'ota akka Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa fa'aa guyyaa muraasa keessatti gad hin dhiisin akka gaadaafisan iddoo gaadaafisan du'uuf ta'aa jirta jennaan lafarra harkifamtee du'uuf deemta jennaan kana ta'uu uummata Oromootiif qeerroo fi Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa fa'aa gadhiisuu baannaan guyyaa muraasa keessatti atis bakka jaraa san buutee akkasitti dararamuuf ta'aa jirta jennaan guyyaa muraasa si hafeennaan. Okay, wanti as argamteef har'a maaliif? Ani kaniin asitti argameef jechuudha. Qeerroo Jarmanii jirtuu fi kan Awurooppaa irra jirtu hundaafuu ajjechaa Hacaaluu Hundeessaadha. Nuti falmannee qabsaa'aan ni du'a malee qabsoon hin du'u itti fufa kan jaamuuf guyyaa lamaaf as magaalaa Berliin itti argamnee jirra jechuudha. Okay, gaafiin kee lama faamee wanti ati abiin jecha barbaaddu maaltu jira yookaan arrabsuu feetamoo yookaan itti himuu feetamoo aga inni nu aarsee nu gubee kanatti jechaadha. Wanti ati of keessaa baastee abiin akkana jecha barbaaddu maali? Ani wanni guddaan abiidhaan jechuu barbaadu gaafii bareedaa na gaafatte. Hidhaa Qilinxoodhaa uummanni Oromoodhaa argesan akka inni ichitti waggaa dheeraa nuuf qaxxaamee inni ichi keessatti hidhamuun barbaadanis. Kanaafuu mee uummata Oromooti waan tokko yookaan isumayyuu arrabsi mee ba'aala mee maaluma itti arrabsita? Ana abiidhaan duraan dursee waan jechuu barbaadu ani everywhere wanta kana godhuu danda'u. Abiyyiin jechuudha nama abbaa isaatu du'ee awwaallachuu wallaalee jechuudha. Kanaafuu akka abbaa isaatti ajjeesetti ilmaan Oromoo hunda ajjeesaa inni nafxanyaadhaa wajjin kaayyoon isaa ta'e Oromoo bakka hin bu'u ani Abiyyi in support hin godhu isa nurraa bu'u qaba daawun jaammallee. Aya bro ya baay'ee galatoomishi sitaa tolu guyyaa gaarii bro. So akkuma argitan kana jechaadha gaafi deebii har'a nu faana ture jechaadha kaleessas gaafa dheeroo bakkeessa jechaadha har'a leeroon roobaatiin hin jira garuu haa ta'u dhaamee jira uummanni Oromoo qabsoo isaa falmachuun aansi argamee jira. Kanaafuu haga danda'e tokko jechaadha uummata Oromoo irraa yookaan qeerroo biyya Jarman magaalaa Berliin kan argaman irraa gaafiif deebii jira fuudhee jira jechaadha kun yaada qeerroo Jarmaniiti. Saniifuu baay'ee galatooma waan nu hordoftaniif jechaadha isin hundi keessanuu bakka jirtanii tattaafadhaa namticha kana gadi buusuu qabna jechaadha. Anillee gaafii uummata gaafadhe kana haa deebisuu jechaadha wanta asitti argameef akka beekamu jechaadha falmachuu fi abiin geeganii dhufeetini jechaadha. Lammaffaa immoo wanni ana abiin jecha barbaadu jechaadha abii waan tokko sitti taa'ee jechaadha ate biyya bulchuu miti jechaadha hoolaa malee jechaadha of bulchu nama bulchuu dandeessu hoolaa garuu bulchuu dandeessu sigalee raame jechaadha kara kiyyaan jechaadha fiilmi sirraa bareeda malee si'eeti fiilmi prison break yookaan fiilmi guddaa jechaadha mana yaa'is maali kanneen namni ilaalta yoo sirraati akkasi piraanii baasteetiin jechaadha piraanii baastee akkasitti fiilmi hojjetaa taate sigalee raame jechaadha so ati fiilmi irraa bareeda malee jechaadha mangistii ta'uurraa hin bareedu sin jedhaan kara kiyyaanii yaa bareegantuu deemi kaasetti ما جرى نسلا جارتين تيسان جلا قال سنجرا خنافو وان بايس نجتو هم بربادو يا أمة أورومو ولا جت بيسنو جبيسا خنافو بكجر تمرا أولكاكا سنجرا غلطو ما بيس كوبي براتو والأرجينا شارا سنتاتولو تشاو يا.